Egaa uummanni Oromoo Walloo kun haga lubbuu barreetoo waa dhaga'uu eegale akkanumatti dhaga'atuma guddanne. Isaanis sababni bara baraan itti du'an beekamaadha. Godina biraatiin waldaan geessanii akkasumas immoo isaantu godina biraa keessatti hammatamanii naanneffamanii namoota saboota Oromoo hin jaalanne naanneffamanii jidduu sanitti argaman waan ta'eef jibba Oromoodhaaf qaban yeroo maraayyuu achirratti ibsatanii haa ta'u Oromoon Wallootis gargaarsa tokkollee akka hin qabne waan beekeef bitaa mirgatti ifaajee ofirraa dhoorkee achumatti wal horee achumatti jireenya isaa geggeeffataa har'a ga'e. Bara Oromoon dammaqee wal quba qabaa, wal iyyaafataa, wal tumsaa, waliif birmata jennee yaadnuttis har'as qoqqoma isaaniitti tattaafataa jiran malee qaamni isaanii birmatee isaan dhaqqabu hin jiru. Iji keenya osoo arguu gurri keenya osoo dhaga'u lakkii taraadhaan dabareedhaan gadi guuramee ilmi Oromoodhaa yoggaa qalamu yogguu inni akka malee ta'u nama du'eetti miti kan nuti murteessaa jirru nama hafeetti murteessaa jirra. Kan du'e baafatee dabre galeettis nun komatu galeettis isan koman bishaan jigaamama hafee ol qabanii mammaaksatu jira. Haga ilmi namaa akkanatti saba bal'aa kana tuffate har'a guyyaarraa wanni dhaga'aa jiru hundi isaatu waan Oromoo haphisu malee waan Oromoo yabbisu tokkollee keessa hin jiru. Uummanni Walloo waraanamutti jira alagaadhaan. Odeeffannoon ani qabu namoota garasii wareegamaa jiran lakkoofsan haga 8-9 ta'an akka du'an isaan sun namni isaanii birmatu hin jiru. Oromoon isaaniif quuqamee isaan kana ofitti qabee akkuma sabaatittuu isaanii birmatee isaan bira dhaabbatu hin jiru. Ogguma isaan kan du'eetoo kan waraanamee hospitaala madoon isaanii gara hospitaalatti fe'ame maallaqa walitti qabuu fi yaalchisu. Maalii jiran Oromoon Walloo hospitaala qofatti gargaaramuu qabaa? Yaala qofa irratti gargaaramuu qabaa? Uummata kana jarri fixaa jiran kun keenyaa mitii alagaadhaa walitti hin qabnu diina keenyaa jedhanii fixaa jiran. Uummata Walloo kana itti bobba'anii waraana irratti bananii guyyaa tokko dhukaasni achi isaan uummata Walloo kanarra dhaabbatee guyyaa tokkicha hafuura fudhatanii beekan. Hamma kanaayyuu onnee rabbi isaanii kenneen gootummaa isaaniitiin horii ofii gurgurachaa rasaasa bitatanii bakkuma jiran sanittuu gootummaa ofiitiin lafa dhaabbatanii jiraachaa jiran malee tumsi gaafa tokkicha Oromoo irraa isaaniif birmatameetu isaan kana akka diinni rifatutti isaan tumsee Oromooti isaaniif dhaabbate hin jiru. Egaa waraanamanii booda bakki yaalaaf isaanitti tolu madoo isaanii kan madaa'e kan isaanitti dhiyaatu hospitaala Adaamaatti yeroo baay'ee egaa isaan hospitaala Adaamaa kana seenanii maallaqni walitti qabama. Innuyyuu yookaan yaalchisu maqumaaf akka nama komiin baafataa akka Oromoo Walloo Oromoon komanneef waan fakkaatu wayiitti godhama malee waan Oromoo Walloo haga dhumaatitti gadi ijaaree dhaabee tumsee Oromummaa isaaniitti akka isaan mataa ol qabatanii Oromoo irraa dhalachuu isaaniitti akka isaan boonan guyyuma tokko illee haala gammachiisaa ta'e guyyaan Oromoon isaan kana bira dhaabbatee isaan hamilee ta'eef argaa hin jirru. Isaan amma bo'aarra jiran gaddarra jiran diinni nama isaanii harkatti fite qe'ee isaanii dhaqee irratti bakka isaan loon tiffatanitti guyyaa barbaade dhaqeetuma qe'ee irratti guba. Baruma tokkoon illee wal utubuu hin dandeenye Oromoon walii birmachuu hin dandeenye walii rifachuu hin dandeenye maaliif akka ta'e maaltu akkanatti akka garaa walitti hin jabeesse ani beeku. Gama baha Oromiyaatiinis hiyyeessi namni sagalee ta'u heddummaatee hiyyeessi baay'annaan jidduu kan ammoo tasgabbaa'e malee konkolaachistootaa fi daldaltoota jimaa fe'anii deeman guyyaa adiidhaan qe'ee isaaniitti irratti hoggaa fuudhamanii qalaman. Dardarri meeqa kan biyyattii silaa Oromoon qabduuf boruuf mul'ata babal'aa qaban ijoolleen daldalattee nagadattee bakka meeqa ga'uu dandeessu. Karaa irratti qaqqalamtee yeroo tokkorras lama yeroo lamarras sadii yeroo sadiirras afur osuma ija kanaan argu osuma gurra kanaan dhaga'u uummanni Oromoo mataa. Ayyee torbanuma kana immoo godina Arsii keessatti ibiddi qe'ee isaaniitti qabatee uummata bal'aa fi hedduu san beelaaf saaxilee qe'ee isaaniitirraa isaan buqqisee uummata rakkoodhaaf saaxilame san guyyaa lamaan tokko lallabame guyyaa lamaan tokko iyyame
guyyaa lamaan tokko sagaleen ol fuudhameeti dudubbatame guyyaa lama booda garuu uummanni sun akkam ta'e